السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo akkami nagaa jirtanii? Alhamdulillah nu biraan nagahuma qofaadha. Qur'aana suuratul ikhlaas irratti dhaabne darsii darbe har'ammoo inshaallah isatti aanu kan itti fufnu taha. A'uudhu billahi minash shayxaanir rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Egaa dhaggeeffattoota keenya inshaallah iddoon dogongoraa yoo jiraate akkana sirreessaan abdiin isinirraa qaba. Nu daawwadhaan isiniin jedha inshaallah hanga dhumaatti hanjuu soddomman kan waliif fixu taana inshaallahu ta'ala. Yuutuubii keenya laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Nu gargaaraa, nu jajjabeessaan affeerraa kiyyaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.